Network. Subscribe, share, like. Ani abiju makana ni kan fadde kama abiju ko nam akka mi jira kai mal nam ni kana jira kai hay sabo nuti fan me nulen haki jibnu huma khaysan jiru parti khaysan jiru politika khaysan jiru nuti sagale nama khaynya rakatu sagale tan nulle me haki jibnu boru ganama laki nama na dongor sen nek jibna me namni biye bulju me mal ji etuma afan khamin qabaji asbedu bad hay guutu tisa maqaleen bakku xiraaчин sir mato ba mato awulanaal nu jebar oggaasan jarri moya balbuno jette eda isa waan biraatiif deeman eda isaan foguma dhaabbatanii madfiidhaan ummata nagaa dhaw jiran xayyaaran ummata nagaa dhaw jiran already awurooppaan khalee fi dheengadda maasxanqaqaa itti kannitee jirti waraana ergina jette ingilizis waraana ergina jette itti himtee jirti dammaqa mokonnon dhaqee maal dhuftee nuti nu sobuuf yaalini wanni isin itti jirtan kun dhala mirgala namaa dhiibudha. This is a war crime. You guys must do ceasefire. You guys must stop jedhaniiti warning itti kannan jechuudha. Eenyufaan biyyootiin Awurooppaan guutuu dammaqa mokonnon Ameerikaa waan dhufeetti fakkaatu. Isaan waraana kana amansiifna jedhanii sa'a 72 ganama ciree bahardaarii nyaanneeti laanchii maqalee nyaannaa nu amanaa nu jaan haayaa jenneen isin amanna gaafa kaan jarri fuuteetuma bakakkaa fuuteetuma xaa gootee misaa'ila bahardaarii darbiti gaafa kaan gondarii darbiti amma asmara darbiti amma kalee wanni ta'e hay mee namichuma kana akka ashaangullitti taphachaa jiran yaa jira keenya salphanne bar yaa Jawaar Mahammad isma kutte bar kufaatiin kana kufaatii wannaati jee bar kufaatii oromootiin hundaan maqaan tinu bada jee bar abiyyi bar maqaan balleessee bar jira keenya bar qaanfanne bar wii bar fisaalfanne bar dhiisa kaadiree dhiisa warra handhuura harree kana dhiisa warra handhuurti isaanii harree tan firraa dhiisa kana isinuu mee saalfattanii namichi biyyaan bulchaa jiru as bahee maqalee quxuxxirii jalatti oolchee ugaa jiru amma fakkeenya adaamaa takka yoo amma namni dhufee raayyaa ittisa biyyaa adaamaa tana kontirool godhe sida abbaa gadaa jala dhaqee achitti bakki viidiyoo waraabuu qabu nuti qabeenya yoo shaashamannee dhaqe bakka siidaan shaashee jirtu san dhaqee if waraabu maqalee soggaa dhaqe bakka siidaan warri Tigraay itti dhume siidaa isaanii guddaa san biratti achitti silaa arraan tana baacaa dabalee achitti silaa viidiyoo if waraabaa wannaa if marsee dubbachuu ture dheengadda maal jee baacaa dabalee gaash baacaa Miskiina rabbi garaan nyaata namichisu dhugaa garaan nyaata waan jee beektanii wanni gaara jedhan jeelaan gaara ni beektanii gaara jechuun tabba jechuudha wanti gaara jedhee rabbiin uume Tigraay makana keessa jirti jedhan gaarri silaa gaarri kunu ka turistiin dhuftee ilaaluu qabdu jee beektanii namni gaara kana dhuunfate Tigraay dhuunfate namni gaara kana dhuunfatin huma takka numa laffaa jee asirra dheengattuma akkana jee warra miidiyaa saniin amma gaajarriti jee waan goote beektanii لا جزي أبي ميديا الدنيا الجزيرة ندبتي واميك أدبتي مال جبيته أوقع الناس به بس أما بوده مقالة نفنجرة وان إسام بلساني دائما infrastructure تكو infrastructure يشون والمنا ما يتجاجلوا دل فا منها كما فا وانا دا باركي جني جانكا وانا كنا infrastructure إسام بلساني دائما سانقوف أمر هيان خيني فيكس قولوها فيجي لا sila arraan tan abi yoo dhuguma maqalee seenee jiraate dhaggeeffadhaa warri kalee machaa turtan shame on you hedduu sinis salphan taa'an jarjarinaa yaa jara keenya mee usaa hin jarjarinaa akkanatti hedduus hin shubbisinaa hedduus likkii malee hin mirqaaninaa hin jennaan huno amma nama 200 takka laalaa jira kaleellee isin hin jeen jira taa'a hedduun mirqaaninaa hedduun farshaaninaa wanni kun kijiba ta'uu danda'a jenne osuma tana jennu oduu maal jettu nu dhufte baacaa dabalee booji'amee jira hajaan edaa jarri tooftaaf gootanii tooyi beena they know it baacaa dabalee akka inni as bahee dubbatu gaa godhan wal harkaa fuutee gaaboo nama wal harkaa fuudhu nutis fuudhi gaama hafarsi baacaa dabalee booji'amee jira tishertii tokko faa why always me hayyoo tokko suuraa sangi arga koflaan naqa beektanii why always me hayyoo tokko amma gaa oggaa kana godhamu akka inni as bahee dubbatu beekan arraan tana baacaan as bahee dubbate maal jee dubbate akka inni maqalee keessan jirre
gaara amma dura dhaabbatee laala ogaa ragaa fi borgizee rabbiin saaxil isaan baasu yeroo rabbiin isaan qullaa isaan dhaabu nuti odoo siidaa maqalee mannahaariyaa yookaan maqalee jidduutti abiyyis kaameeraa 35 guurratee dhaqee because gaa maqalee isaan guutu dhuunfatanii jiran already dhuunfatan akka warra piippiitti maqaleen guutuun maali I'm sorry Tigraay guutuun dhuunfatamte maal malee maqalee malee hunda waliin geenye jiran hundaani bar amma hunda waliin geenye digirii 360 marsinee magaalaa maqalee jedhamtu tana amma tana dakkaa gooneetuma ummata juntaa baanan kana qaqqabnee bahuudha hunjaan akkasii taate gaa jennee amma nuti illee eeggachaa jira aboo jarri bakka amma seenanii qabanii amma gaa bakka Geetaachoo Raddaas qabanii Dabratsiyoonis harkaan qabanii nama hunda harkaan qaqqabanii dhufan jennee eeyna amma bakka amma gaa amma osoo kana jennee eeynu baacaan kiyya arraan tana ganamaan hunoo ka'ee gizeen hirribaa ka'u hunoo gaara keessa dhaabbatee naasawu hay jara keenya baacaan maqalee kontirool godhen jenne hay nuti kasi eeynu siidaa maqalee walakkaa dhaabbatu jala si eegaa jirra ati ammallee gaaruma dheengadda dhaabbattee gaara rabbiin uume hunoo Tigraay kana gaara rabbiin Itoophiyaa kana guutuun Tigraay kana jiran hunje namni gaara kana dhuunfate je achuma jala dhaabbatee gaara Tigraay jala dhaabbatee kaase haya badaboo akkana jechuun dhuunfanne jechuun maqaleen tana nuti khabar baannu maqalee hunoo ta Awurooppaa fakkaatte san ta siidaa qabdu san siidaa san walakka si eegaa ture so akka maqaleen qabatin abiyyi kijiba abiy eenyutu ragaatti be baacaa dabaleetu ragaatti be jechuudha ajab way zamana qiyaamaa zamana akkam keessa zamana namni ibsobu zamana namni ija haguuggatee mooraan ija haguuggatee ibsobu keessa dhufne bar namni kan argeelleen dhokotu jara keenya kaadireen tana agartaniin dhokottanii an osoon isin ta'iniin dhokodhaan hay bar anaa miti bar kaje bar anaa miti maqaleen kontirool taatee namni je anaa miti bar arra baacaa dabalee dhufe ragaa isin ibbee jechuudha lakkii nuti maqaleen kontirool goon hin jiru maal jebee baacaan dabalee kijiba isaa fuularraa beesaan maqalee kontirool gooneeti deebinee je biki jaa eeggaddaas gaaruma san jala dhaabbatee haasawa gaara san achi dabruu dadhabe beektaa achuma dabruu dadhaban gaaruma san achi siquu dadhabe waraana meeqa fuudhee ilmaan namaa meeqa ilmaan hiyyeessaa achi fixanii gaara dila kana achi dabruu dadhabe jechuudha kanaafuu amma akkasitti abiyyiin kiyya kaleessa kijibee ani maali namni akkana kijibu maali piraayim ministeriin akkana kijibu come on man hay boo namni narra beekan jiru hin axxaarra'u saatalaayitiin qabu hay yoon arraan tana maqalee guutu dhuunfadha je ummanni kun dhaloota maaliif akkami ja'uutu uumamee je'eef hin gaafatu moo namni hundi akkuma kaadiree handhurri harree tana useetuma waan darbatu waa liqimsa warra maal nyaanna wali guurrate warra maal nyaanna ganama soggaa kee maal nyaanna warra maal nyaanna qofa wali guurrate warra handhuurti harree namni hundi akkuma isaanitti fakkaata akka hajii xiinxalafaa jira maaliif akkamitti warra jiru asirra dhiira meeqa jira akkamitti tajettu jira eeysaan akkamitti maaliif warra ja'u jira dhaloota Johaar akkanatti oomishee biraa deemee jira qaree waay yoom akkamitti warra ja'u jira hay nuti warra maal nyaannaati kaadiree fi artistoota maal nyaannaa warra waa liqimso warra waa darbato xiqqoo waa liqimsinaan waa darbinaan dasseet yoo ati dhakaan daabboo ta'een daabboodhas hin jaan bishaan aananii ta'een aananis hin jaan dirree baanii hay namni akkamitti nama miliyoona 110 ka bulchuu fi addunyaa guutuutti akkamitti kijiba hay waa axxaarraa wanni jaan hin jiru akkamitti addunyaan sobaa fi kijibaan biitti bulti jira keenya aboo salphanne bar takkaa salphina akkanaa addunyaa irratti agarree dhageenye hin beekne ani osoon isa ta'e dura ni naxxaara hay jirri kuni osoo maqaleen seenin maqalee guututti dhuunfaa keenya jala dhuunfadhe ugaan jiru boru ganama maaliin ja'a yoo jirri kun achi keessaa waa ja'anoo hunu arra maqalee keessa xayyaara dura darban xayyaara dho'anii darban arra lafatti xayyaara isaanii lol what a shameful jara keenya maali boo salphiin akkana
maali qaanyiin akkana namni qaanyii sanumaan nu barsan beeytanii nuti maqalee irraa isaan irra roobee irraa abalu faatu dhiichisaa ture raayyaa maali maqalee kalee waraanni keenya maali kontirool godheeni finfinnee keessaa dhiichisaa jiranii baalee keessaa dhiichisaa jiranii harargee keessaa dhiichisaa arsii keessaa dhiichisaa kijibaan OBN'n TV'n shumburaa sun akkana nama dogoggorsaa jira jechuudha. Duuba yoo maqalee qabattan nuti footoo nuti arguu feenu footoo naannoo biraa osoo hin taane nuti maqalee arguu feena abiyyi kaameeraa 35 guurratee maqalee keessaa akka viidiyoo jaalatu san sila arra isa kasiidaa san jala dhaabbatee እንኳን ደስ አላችሁ warri addunyaarra jirtan warri diaasporaa jirtanis warri biyya keessa jirtanis kunoo maqalee quxuxxirii jala oolla kajoo sila arra abiyyi edaa namichi tana haa guddaa edaa namichi kun qabu edaa namichi fiifu immooshinii biyya bulchaa jiran tuunis ni beeyna edaa namichi edaa immoshiniidhaan biyya bulchuu deemaa jira nuti amma kalee asirraa baacaa dabalee booji'ame inni asirraa dhiichisaa ol isaan akkamittuu as baacaa dabaleetu deebisaa kannaahu lakki ani booji'amne ay ambassa ay girrisa abo wallahi no dhiiraa bar as bahee girrisaafis quudhe warra ummata Tigraay ka isaanii loluuf illee quudheef hin jira dhugaan isin jira waraana 203 gahu birgeedii 2030 kataankii fi xayyaara lolaatiin marfamee deemu ummata godina takka jira keenya bar Tigraay jechuun Itoophiyaa jechuun miti jira keenya Tigraay jechuun bar akka gaafa dursanitti Itoophiyaa keessa akka kifla hagaratti fakkeenya yoo isin kan kifla hagara durbaanan san Harargeedhaami guddittiin Tigraay bar guddina lafaatiin Harargeen geessu bar godina takka biyya godina takka waraanni Eertiraa itti dabalame waraanni Itoophiyaa milishaa Amaaraatii fi Makalaakiyaa jinni janka Somaaleellee itti dabalamte akkamin namni godina tokko warra manguddoon keessa jirtu daa'imman keessa jirtu xiqqaa guddaan namni meeqa keessa jiru akkamin waraana dila kan namni lammii ifirra bana biyya ollaarraa nama fidatee akkamitti lammii ifirra bana no kana dura dhaabbanna kanan dura dhaabban akka gaaritti arra otoo Jawaaru ala jiraate arra lola kana ni mormaniin beeka dhibbatti kana akka gaarii mormina maaliif jennaan nuti lolli keenya duraanis TPLF hojii ture yoo lolli keenya yoo dhiifama ka OPDO goonu taane TPLF dhiifama goonu yoo TPLF dhiifama goonu taane OPDO Abiy Ahmad fi Abbaa Duulaa fa Baacaa Dabalee fa dhiifama hin goonu jennee jala murree isin himnee jira that's it dhiifama goonuuf yoo dhiifama hunda garuu kana achi akkuma gaafa lola qeerroo gaafa sochii qeerroo gaggeessaa ture lolli keenya saba Tigree hojii miti ummata Tigree isin keessa jiru eega ummata Tigree isin keessa jiru tiisa birciqoota ka Tigree jalaan cabsinaa jechaa ture arra waraanni kun maal gochaa jira sababa juntaa nama duraan nama 12 jaan amma nama 160 ol siifatan juntaa nama 160 qabatte daa'ima ijoollee xixiqqoo magaalaa keessa jirtu daa'ima manguddoon keessa jirtu madfiidhaa fi waraanaan war kiraayimii gaggeessan jiru mootummaan kun this is a war crime lammii biyyee fi biyya godina takka hin geenye biyya godina takka hin geenye maali yoo jettan jarri kun shayxaana turan nuti gaafa san gaafa isaanii ergamnu nuti maleekaadha isaan shayxaana nuti maleekaa turre isaaniif ergamaa turre kanaafuu jara kana qaqqabuu qabna isinoo maal gochaa turtan yeroo san kanaaf isinilleen inumaa isaan erga biyyee fiitti galan lukkuun takkan duunee isiniin jechaa jira inumaa nagayaan filmaata godhatanii biyyee fi gaggeessaa jiran isin warri sila arra maqaa kana angoodhaaf Oromoo keessaa baane angoo harkaa qabna jettan isin ka ilmaan Oromoo ajjechaa hanga ammaa irraan dhaabin ajjechaan Gujii Wallaggaa Walloo Harargee Arsii mee godina kamitti ajjechaan hin jira Jimmaa bakka lolli bakka namni ittiin duunee jira maa ajjechaan hin dhaabbatin jara sabsatanii kijibdan jaran sabsatina jaraa miti jarri nagayaan xurataa fi tattaa'ee nyaatu jiraame isinii fi warra hijaa baachuu fedhu akka Isaayyaasii fi warra lafa babal'ifachuu fedhu abbootii lafaa dur qa'ee teenya ristii teenya deeffanna jedhee warra deemaa jiru warri dhumaa jiru kanaafuu nuti this is a war crime nuti rakkoon keenya lolli keenya saba Tigree wajjii miti yookaan godina Tigraay wajjii miti waggaa 27 kanu nyaachaa ture kanu caccabsataa ture hunda keessan
Geetaachoo Raddaa yoo ummanni nurratti kanu qabachuu fedhu taate nullee waliin haa firdii nu dhaabanii je Abiyyi faa hojii. Maal balleesse jirri kun? Abiyyis Lammaanis Abbaa Duulaa Muktaar Kadiir Girmaa Burruu warri OPDO quncoo taatanii fi abbaa Isaayyee baa hundi keessan bakka takka seeraaf dhiyaachuu qabdan yoo akka seeraatiif ta'e. Kana achi immoo godina takkarra waraana 300 waraana Asmara Eertiraa dabalattanii akkuma nuti ilmaan qabnu ilmaan qaba jarri kun akkuma nuti aadaa fi abbaa qabnu manguddoo qabnu manaa qaba. Humanitarian bishaan irraa dhaabdanii elektiriika irraa dhaabdanii waan silaa ilma namaa irraa dhoorkitanii maqalee marsinee jirra madfiin dhawaa jirra taankiin dhawaa jirra xayyaara lolaatiin dhawaa jirrettanii lammii biyya teessan irratti akkamitti waraana bantan. Hay mee isinillee lolaani akkamin namni waraana Eertiraa fidee lammii fi dhoosisa. Nama 164 qabna jettanii giddiidhaan ilmaan namaa fixaa jirtan kun hin ta'u never. Nuti kanu sarbe hamirga keenya dhiitaa ture TPLF OPDO Ba'adeen paartii Ihaadig fi injoosan. Kana alammoo akkuma nuti akka dhuftanii mana hidhaarraa baaftanii nu jeeftan akkuma Wallagga keessatti haadha abbaa namaa gabbaaftanii gara jabeenyaan ilma keetii alaan nu lolettanii ajjeeftan akkuma dubartii namaa gudeeddan akkuma waa hunda gootan Oromiyaa keessatti isaan irratti illee lolli kun yoo barbaaddan baadiyyaatti wal baafadhaa isaanii wal dhaa malee lammii nageerratti akka ta'u feennuti. Immoo gizee waraanni tokko gaggeeffamu osoo wanni takka xarabeeza irratti hiikamuu danda'u. Bar arra jirri kun aarsaa dila kana kafalaa jiru Oromoo dhage. Aarsaa dila kana kafalaa jiru bar jaarsummaa itti ergani. Jaarsummaan wajji haasoo feetan hayyee ni haasoyna. Immoo warra mana hidhaa neexansan hiikaa. Nuti haasoynu sirna tokko jalatti ahadaawii jalatti osoo hin taane nuti federaalizimitti amanna. Warra haqa malee hiitan warra paartii maqaa abaa'ootii fi kaafaa'oon hiitan warra hiitan guutuu mana hidharraa gadhiisa maqaa politikaatiin hiitan akkasii xarabeezaa tokko irra dhufnee haasoo nu jaaniiti arra aarsaa dila kana kafalaa jiranii moo waan biraa jira bar jaarsummaan dinne jirri nuti jaarsummaan teenya garuu hiikaa warra hiitan dura kana gaafiin isaanii no warra hidhaman Jawaar faa hiikurra an Jawaar faa hiikurra isinii kana waraanaan isinii deemeetiin isin cabsaadha gaafiin akkasii baramma lolli qabaname lolli oowwee deemaa jiru kana bara. Kanaafuu anyway jara keenya lolli biyya Itoophiyaa miskiina harka 50 sadaqaadhaan baajata cuftu. Mee warri akka Ameerikaa faa warri quufe kun warri tiriliyoonaan baajata qabu kun akka fedhetti haa fanacalu akka fedhetti haa fincilu abbaa fedhan dhaqanii haa dhawani ati ifiifuu sadaqaa kadhattu maal lolta mee natti himee jara keenya ifiifuu harka namaa sadaqaa eeggachaa lola maal naa lolta maa xiyyitii qisaasta maa taankii qisaasta maa waraana xayyaara waraanaa qisaasta maa fooqii jiisuun barbaachisa. Hay ati Isaayaasin akkamii waan mari'atta Isaayaas bar Kim Jong Un bar Kim Jong Un Afrikaati bar Kim Jong Un Kooriyaa North Kooriyaa ishee ogaa taa'u Kim Jong Unin Afrikaa keessa yeroo amma Isaayaasin number 1 akkamin namni Isaayaasin mari'atee ilmaan obboleewwan lama wal ficcisiisa. Haqa Oromoo akkana isin godhaa jira. Akkatti isin baxabbaxaa jira. Isin marqaa jira. Wal isin ficcisiisaa jira. Waraanni oggaa baname akkuma arbi lama oggaa wal lolu yookaan gafarsii lama oggaa wal lolu citaan jidduu kana dhaamu bilaashitti infraastiraakchariin daaraa tahee lubbuun miskiinaa jidduu tana badaa deemti jechuudha. Arra abbaan fedhe fedhu biddeenaaf haa ta'u dalagaa dhabee haa ta'u wama fedhe haa ta'u waraana kana seenee jira. Fedhu maqaa liyyuu haayilii Oromiyaatiin haa seenu fedhu federaalaa haa seenu wama fedhe haa ta'u. Garuu arra ilma boodarra maaltu argame mee baadimman waraana 100 akka jidduutti dhume sun boodarra maaltu irraa tirfiinuu hafeen waas kanname dahabni nuu biqilee gaazni nuu bahee maaltu nuu bahee nothing zero dolcheen irraa galle jechuu 100 lubbuu 100 gabbarree maal barate namichi kun sanirraa amma mee maal godhaa jira raayyaan ittisa biyyaa keenya maqalee kontirool godhe buufaa hullaa kijibdu maa kijibdan raayyaan ittisa biyyaa maqalee kontirool godhe jettaniiti deebitanii gaara keessa dhadhaabbattanii afaanuma keessanii kijiba fi ragaa baatan jechuudha. Bilaash miskina jidduu kana fixaa jirtan. Bakki waraanni irra baname sun waraana Itoophiyaan qabdu waraana 200 waraana Eertiraan qabdu itti ganneexanii dafnee sa'aa 72 keessatti mutut goonee laaqana keenyaan maanyaan nere kalee kontirool gootanii arra laaqana maanyaan hin bilchaanne ruuzni moo biddeena mooxiitu hin jirre.
si laala lolli safaaxaa miti lola kana jidduutti waa meeqa abbata waa meeqa dhuma lolaan furmaanni dhufu jiru ati bar addunyaan Nobel Peace gaafa si kannitu akka arba'adi magaalaa keessa deemuuti namuu si arga xuriin sirra buutu ni mul'atti arra addunyaan akkana wanni lafaa si kaafatteef because siitu Nobel Peace harkaa qaba jechuudha kanaaf jara keenya nuti amma iddoo tana wanni tirfiin argamu oo maqaleen control taate oo raayyaan sabii aboo kaadiree kijiba ta'a warra handhuura harree ifin kijibina ifittiin sobina ifin sobina bilaashitti miskinni jidduu dhumaa jira namni kun maybe biddeena jee raayyaa ittisa biyyaa seenuu danda'a maybe biddeena kiyya jee arraan tana achi dhaqee ibidda azaabaa itti roobaa jira fedhu oromoo ta'uu danda'a fedhu amaara ta'uu danda'a fedhu kaan ta'uu danda'a abbaa fedhe ta'uu danda'a ibiddaa itti roobaa jira jechuudha waan asirratti kanaaf lolarraa wanni argamu hin jiru lolarraa tirfiin argamu hin jiru kisaaraa malee arra abii kisaaraa naggadaa jira laal baajata duraan zeeroo deebi'e negatiivi deebi'e arraan tana waraanaan addunyaan takka isan gargaartu deemi waraana kana dha'i jettee keessa argan wanni qofa isaayaasii fi warra arabaa dirooniidha warra isa gargaaru qofa that's it kanaafuu kijiba biltsiginnaa soba biltsiginnaa waraana tirfiin qabne waraana maqalee kontirool goone jedhanii kijibanii arra deebi'anii ifi saalfatanii footoo wannaan fidanii footoo eenyu baacaa dabalee akkanatti siidaa sallaalu akkanan laal hay kalee kontirool godhe maaliif suuta laala wanni kaadiroonni hedduu waan isaan maxxansan footoo baacaa dabalee bira leenca kaa'aniiti akkanatti agul ministirii san keessan akkanatti ilaala maal laala beektan istiil tigiraa ilaaluu jira istiil siidaa san laala bara baacaa dabalee akkanan laala wannaa keessan maali agul ministirii san keessan hay saboo baacaa dabalee maqalee jiran jenneen jaa bara qoflaan bar warra waan maxxansuun beekne bara way yaaboo girrisaan nuti girrisaan isin caalla harka dhibba girrisaan bar girrisaan tuni sammuudhaan isin caaltii bar girrisaan akkamitti maaliif jettii bar mee arra suuraa isin baacaa dabalee bira leenca keeysanii laala isaan bar amma baacaa dabalee leenca godhu isaaniiti maal waan godheef waan maqalee kun damichi maqalee kontirooliin goone isin jechaa jira akka kontirooliin godhin isin himee bar gaara jala dhaabbatee footoo ka'e bar fuudhaniiti leenca jala kaanii suuraa wannaa akkana suuraa laalame hedduu amma kaadiroonni waan maxxansan laala suuraa leenca bira kaanii ka isaan maxxansan laala akkana laala maal laalu jira siidaa san laala istiin hin seenne jechuudha maqalee siidaa gootota Tigraay san akkanatti laala unu laala akkanatti laala aha edaa ganaan seen duuba kalee seene jettanii arrammoo inni akkana laalu maan uffi danduuba seene jenne nuti arra ka baacaa dabalee akkanatti siidaa laalu osoo hin ta'in akka baacaa dabalee siidaa jala dhaabbatee footoo koofeena nuti akka baacaa dabalee siidaa jala dhaabbatee kaameraamaanii dila san guurratee achitti viidiyoo waraabuu feena malee gaara inni jala dhaabbatee gaara rabbiin uume hundi Tigraay keessa Tigraay jira namni gaara kana qaxxaamuraan jee nuti bakka injifannee jira jee gaara kana yoo qaxxaamur hin qaxxaamur gaara san hin dabarre abbaate istiil xayyaaraan tumaa jiran matfiin tumaa jiran fagoorra kanaafuu jara keenya yaaboo isin girrisaa jettan malee isin awwaannisa waan takka waan godhun beeni warra akkanumatti useetuma balaa gammadu kaadiree handhuurri harree tamaal nyaanna maal liqimsina warra maal darbanna ja'uun mataa if dhukkubsaa jiru dhaabbadhaa if gaafadha kanaafuu lolli itti fufa lolli kalee jalqabee isinitti himne jira aboo laala warra tafkii qalee billiita irraa baasuu irraa baradha dhiisa nuusinii maati humaan jiru abiyyiin amma booda humna waraana itti wanni godhachuus hin qabu addunyaan already waarningii kanniteefii jirti dinnaan waraana ergan faransaay fi jarmanii fi maali ingilaand faa wala even ameerikaa illee amma ni jalqabdi maaliif jennaan because minority right waan jedhamu jira mirga dhala namaa waar kiraayimii saba xiqqaa tokko irra gaggeessuun dhorkaa anaa bati jibbuu dandeenya bara maqaatii PLFin jibbuu dandeenya jira kana garuu rabbiillee nama arga rabbiilleen boru guyyaa qiyaamaa nu arga addunyaallee nama laalti jaati if gaafadha maaliif jennaan jara kana nuti haa TPLF waan godhe nu godhe TPLF qobaa nu godhe hayye arra warri aangoorra jiru kun nama takkaa TPLF hojii nyaatee hin beekne nama takkaa kaalsii TPLF dhiqee hin beekne nama takkaa basaasa TPLF tahee hin beekne yoo ta'e paartii takkaa waan gaafa ihaadig nu miidhusan huma takka xurii san hin qabne yoo taate dhugaadha jenna haa seera kabachiisan jenna warruma kalee isaanii wajji isaan boojihanii isaan ergataa turan warra isaanii basaasa ture warra isaanii wajjin hojjeesaa ture isaanii wajjin deebinee akka sabatti godina tokko irratti
godina tokko irratti gizee war crime dillo kun gaggeeffamu no jechuu qabna akka Oromootti no dhugaadha TPLFin nu mitee jirti eenyu jeestee jirti san itti gaafataman seeraan gaafataman eenyu hojii opidoo jenna malee garuu akka ummata Tigraayitti no jechuu qabna maaliif jennaan akkuma ati daa'ima qabdu akkuma ati haadha abbaa Hero Media Network. Subscribe, share.